Professor. Akamat Kamis. Misaan jira. Nagaadha? Nagaanis. Baay'eenis hin jaalladhu. Baay'eenis hin dinqisiifadhu. Hojii keessanii baay'ee bakka baay'ee waan gaarii bitaa jiru qabu. Keessumaa waa'ee afaan irratti hojii keessa baay'ee xiqqoo siyaasa tokko dandeenyaati. Maatiin nama sin deeggarachuu barbaada. Sinirraa muuxannoo wayii fudhachuu waan barbaadu. Xiqqaa shan waan hin caalleef. Okay, ammallee taa'anii qabu. Mooshi beekama guddaa tokko qaba nama wajjin. Baay'ee yoo baay'ee xiqqaa shan yoo baay'ee. Yeroo xinnoo ishee asuma ta'anii shaayii bunachaa waan tokko waan muraasa irraa muuxannoo fudhachuu barbaada. Xinnoo ishee waa xinnoo yoo kanaan akka barbaada. Dayyaadha egaa wanti godhamu jiru ispideetta lafa namna beekameeru sana namni beekamu qaba. Namichi deemaa xiqqaatti naannatu. Xiqqaatti kennee Yoo baay'ee xiqqaa shan. Asuma ta'anii. Namichi sun jedhe waan kana ta'uu nafu. Oromiyaa waama cimaa dandeessee waama cimaa baatteerti Oromiyaan. Amma namni kana fakkaatu amma addunyaa kana keessa jiran kana fakkaate nama kana fakkaatu tan kana fakkaate mul'ataan maal taasisa akkas nama bareedudha namni nuyi bukkeedha nuyi dheennatti himu nama sammuu qabu nama nu jiranii amma kanaan tokko kana fakkaatanii dhaquurra kun isoomaan nutti soontaa kana fakkaatanii dhaqooyya taa'u Profeesarri dhugaanadha malee sana Oh, Professor Rinfani. Professor. Isinumani waa majira, Professor. Akkam. Nagaa keessanii Akkam. akkam jiru? Naguma. Naguma. Akkamati? Fayyuma. Waaw akkam. Nagaasaa galata. Nagaadha? Naguma. Ani immoo eenyuun waa maal ta'e Maal isinumani waa majira isinitti hin beekamne moo? jechuun sagalee keedha malee sagalee keetu baay'ee guddateefidha malee Profeesarri maal duwwaa akka ta'e maa beekan ture. Ayyee. Guyyaa irraa isin arguu kottillee baay'ee gammadduudha. Ani qaamaan isin hin beekun ture barreeffamaan malee akka kanatti isin hin beekun ture. Carraa argadhee guyyaa irraa naaf laachuu keessaniif baay'ee galatamaa jecha baay'een gammada. Dinqisiifannaan kee baay'ee gaariidha akka kana iddoo naa laattee gaafa nuti ol kaatanii amma ol kaatee taa'ee naan jette galatoomii dhugaa baay'ee nama na biratti kabajamuudha isin asirratti waan inni isinitti himuu barbaadu baay'een isin kabaja isarratti yommuu afaan koo kana afaan dagaaginaa afaan miidhaginaa gootanii guddisaa jirtu sanaaf baay'ee arra guyyaa addaa naaf qabdu isin ana bira guyyaa addaa qabdu baay'een gammada Profeesar. Anumaanoo sitti wanta gaaffii natti teessu jira. Dhiifama naa godhu garuu gaaffii kana saanfachaa manillee si gaafadha. Afaan koo wette afaan koo kana naa guddisuudhaaf jette. Maal amma afaan kana fakkaatu afaan cooma kana fakkaatu damma kan xoxxobsu kana kan nama hawwatu kana baatte kana caalaa bal'isuu barbaaddeemu amma sitti bal'isuu barbaaddeemu maalitti barbaaddeetu cubbuun ta'u Akkasumini Profeesar. maal jechuu barbaadde? Lakkii akkas jechuun barbaanne afaan isattiin dubbachaa jiru kana osoo hin taane afaan Oromoo akkamittiin akka dagaagsinu jechuu kooti akkamittiin akka babal'isnu jechuu. Akkas naan jedhira. Afaan Oromoo akkamitti dagaagsinaa naan jechuu barbaadde. Eeyyee. Nuunis akka keenyaatti amma dagaagsaa jirra. Akka qorannoo kootti wantoota baay'ee qorataan ture egaa. Profeesar naan jette mati. Eeyyee. Siyaa kabaju. Maqaa kabajaa qabdu. Siyaa kabaju. Ani
akka kootti wantoota baay'een hojjechaa jiru. Wantoota hojjechaa jiru kana afaan Oromoo afaan hojii afaan duwwaadhaan kan dubbatan utuu hin taane funyaaniin akkamitti dubbatamu isa jedhu. Funyaaniin dubbatamuu qaba afaan Oromoo. Gurraan dubbatamuu qaba afaan Oromoo. Ijaan ilaalamuu qaba afaan Oromoo. Kanan babal'isaa jira sii galeera. Maal jechuudha Profeesar asirratti gaaffii xiqqoo dhiifamaa isaa keessan gidduullee yoon galee akkamittiin ituu afaan funyaaniin hojjetama jedhama. Afaan funyaaniin hojjetama jechuun kana rakkoon kee. Naan guddisaa itti akkamitti immoo jechuun funyaaniin hojjetama gaafa jedhamu hiikaa biraan haalaa ta'e isinii galeera Profeesar asirratti xiqqootu naa ibsitanii. Gaarii akkamittiin funyaaniin hojjetama afaan Oromoo kan jedhu namoota baay'eetti gaaffii ta'a. Namoonni amma afaan hin qabne jiru. Isaan funyaaniin haasa'uu qabu. Warri lamaan isaan qabne jiru. Gurraan haasa'uu qabu. Galee afaan Oromoo jechuun afaan hojii federaalaa haa ta'u kenna. Afaan hojii federaalaa gochaa jirra amma. Afaan hojii federaalaa biyya Ameerikaa Waashingten DC keessatti hojjechaa jirra amma. Ameerikaa keessatti dubbatamuu qaba. Ittiin hojiin hojjetamuu qaba. Maaliif Tiraamp ittiin hojiin hojjenne afaan Oromoodhaan? Waan ta'u kana gaafachuu fenna nama. Amma pirezidaantonni naannoo sana afaan Oromoodhaan yoon dubbatan ta'ellee akka isaan dubbatan gochuuf hin jedhamu. Galeerani. Kanaaf isa kana jalqabee jira. Isa kana jalqabuu kootti immoo baay'ee na boonseettira. Kan biraa immoo afaanni keenya kun afaan addunyaalessaa akka ta'u qabu. Magaalaa guddoo keenyaan uura biyya keenyaa kan taate Shaangaay keessatti jalqabeera. Nama akka Texas keessatti Gaanaa keessatti jalqabeera. Equatorial Gaanaa keessatti jalqabeera. Yuurooppi Gaanaa keessatti jalqabeera. Isaan kana lafa qabachiisuu qabu. Ganama kaanee bishaan itti naquu qabu. Galgala kaanee itti kota'uu qabu. Warra didan immoo hin haasofne warra didan immoo eebbisuu qabu. Haasaani. Afaan keenya kana dagaagsuu qabna. Keessumaa bareedduu akka kee kanaa wajjin immoo baay'ee akka inni guddatu. Inni gaarii ta'etu jirutu Profeesar. Wanta kana hunduma haala kana hunduma ofii keessan qofaa keessan hojjettu mos? Kanaan duratti baay'ee nadhabe. Qophaa hojjechuu kootti baay'ee nadhabe. Ganama qophaa koon hojjedhaa, galgala qophaa koon hojjedhaa, halkan kee nan barreessa qophaa koo baay'ee nadhabaa ture. Amma garuu bareedduu akka keetii argadheera. Kanaaf si wajjin gara fuulduraatti hojjechuudhaaf afaan keenya kana guddisuudhaaf baay'ee tokko hawwiidhaa qaba. Tole anaanis nuti tola sin faanaan jira Profeesar. Garuu baay'ee waan naafatu jira. Naafatu qaba waan tokkotu jira. Akkamittiin ati afaan amma kana gahu afaan guddaa amma kanaa gahu afaan addunyaa irratti dubbatamu kana durallee minaan dhuura isheellee minaan booddee manaa teessee naasuuf siifta. Mana kana gidduu handhuura ishee keessa teenye iddoo nuu qabdee naasuuf mana keenyan dhuura ishee keessatti naasuuf hin saalfannaa afaan keenya jettu. Handhuura keetti maaliif haasoo saalfannee? Dhiifama Profeesar. Dhiifama guddaa isinii jira. An kana yaadee osoo hin taane haalli isaas mijataadha. Qilleensi isaas namatti tola. Isa kana kanaaf iddoo kana filadhe malee iddoo kamiyyoo teenye iddoon kamiyyuu kan keenya. Kan keenya garuu handhuura ishee keessa maan teenyu nu? Sii galeera handhuurri kana waan baay'ee qabame. Kutaa baay'ee qaba. Isaan keessa hin teenyu. Fuuldura hin teenyu. Fuuldura taa'uu fi gidduu taa'uudha malee booddee taa'uun kun sirrii miti. Afaan Oromoo booddee taa'uun qabu. Namni afaan Oromoo guddisuuf taa'u booddee taa'uun qabu. Handhuuraa fuuldura taa'uu qaba. Dhugaa dubbattani Profeesar. Dhugaa dubbattani yaada keessan nan deeggara. Meeditiraanii walakkaa taa'uu qabna. Dhugaa dubbattan ani yaada kana naa dhufee osoo hin taane Awurooppaa walakkaa taa'uu qabna. Qilleensi isaa gatii natti toleef qofa. Handhuura irra taa'uu qabna. Handhuura keetti hojjetamuu qaba. Waan hundumtuu handhuura irraa ka'a. Dhugaa jettan nu darbu kana booddee handhuura ishee irra teenye eessayyuu yoo taane wal faana jirra jedhee yaada. Akka kanaatti yaadi qaba. Lafa qabachuu qaba. Si galeera. Profeesar. Dhuftanii taa amma itti taphachiisee naan inni taphachiisaa olee. Gaaffii dhedheeraa na gaafate. Achuma tokkoon hin deebisaaf. Rakkoon qabanisii kun waan ta'e. Dhiifama. Maalidha wanti ta'a jiru? Eenyudha Profeesarri?
Profeesarri eenyudha? Profeesarri isaan. Ani hojjetaa isaanii gargaaraa isaanii profeesarri garuu isaan. Maal rakkina jiramoo? Ayi rakkoon hin jiru garuu Profeesarri nadha jedhee waan baay'ee natti haasaa ture kana. Yoo ta'u nageenaasi gaaffii kee gaafachuu barbaade. Gallee. Yeroo darbe situ naa bilbilee ture. Eeyyaan Profeesara kan jedhamu isa dhasee isaa wajjin haasaa baay'ee gochaa ture. Homaa rakkina hin qabu gaaffii keetti fufiiti. Anaaf siin dubbanna rakkina hin qabu. Gaaffii kee waan na gaafachuu barbaaddu iddoo tokkotti gabaabsiiti na gaafadhu rakkina hin qabu. Si deebisuu yaala. Profeesarri sunidha? Anuma dha. Ayyee gaaffiin koo wanta lama ture yeroo qabaatan kan isin adeemsitanidha. Afaan Oromoo akkamitti dagaagsuu fi guddisuu akka qabnu ture. Amazing question. Gaaffin kee walumaa galatti akkamitti dagaagsuu dandeenya? እንዴት ማሳደግ እንችላለን? ይመስለኛል ለዛ ነገር ነው። አስረቲ አዳ ከነ ጉድሱፍ ይሄን ባለ ለማሳደግ ማለት ነው። ይገርምሻል፣ ደንቅሻል። የህዝቡ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል እና እዚህ ጋር የሆነ መጽሐፍ አለ ኪታቢ tokko jira kitaaba seenaa Oromoo Majaarra kudha jahaffaatti kan jiru ennaa dubbisteetta ta'e achi keessatti duudhaa siyaasas dinagdee sin argatta achi keessatti kan Oromoo kan ta'e jechuudha. Achuma keessatti immoo seenaan Oromoo maal akka turee fi ምን እንደነበረ ምን አይነት ካልቸር ምን አይነት ከስተም እንደነበረ ምናምን ነገር ማወቅ ትችላለች እዛ ውስጥ ማለት ይገርምሻል፣ ይደንቅሻል። እኔ በጣም ነው ግርም ምንምልኝ በጣም ባይመን ዲባምናን ባይመን ዲባምት so amazing ማለት እንዳሚ ፍራንክ ስሚስ ነምቹ ጀደሙ ተኮት ዋይ ላንጉዌጅ ያሳ language is the roadmap of one's culture and it says that tell you where the peoples come from and where they're going on. Kana jechuun maal jechuu barbaadetu afaanni agarsiistuu duudhaa saba tokkooti kan kalcharii tokkooti akkasumas uummanni sun eessaa akka dhufee fi eessatti akka deemuuf jiru kan agarsiisu jechuu barbaadetu. Na argachuu dhiisuu dandeessa, na argachuus dandeessa. Akka kanatti guddisuu hin dandeenya aadaa kana ol butuu hin dandeenya, mul'isuu hin dandeenya jedheen yaada. Moor ደግሞ ማንበብ ነው dubbisuudha. Itti siqanii aadaa sana dhamdhamaa keessa jiraachaa wanta dubbiste sana immoo appilikeeshiniin lafarra deemsisaa daawunlood gootee miillatti gootee lafa deemsisaa deemudha jechuudha. Thank you waan dhaggeeffateef xumureera. Yaaddi keessanii wanta gatamu keessa hin jiru yoon jedhe na sobsiisuu danda'a. Afaan barreessitan kana miti kan isin dubbachaa jirtan ana biratti namoonni biraan kitaaba isin barreessitan kitaaba isin katabdan ni dubbisu. Garuu qaamaan akka koo kana isin hin argine. Dinqisiifattoota baay'ee qabdu. Garuu qaamaan akka koo kana isin hin argine. Har'a qaamaan isin argee wantan isinirraa taajjabeen qaba. Wanti suni afaan barreessitan kana maaf hin dubbattan? Maaliif afaan Oromoo fayyadamtu kan jedhu ture. Yaadi keessan kanumadha. Maal rakkootu jira moo? Rakkoon hin jiru. Rakkoo wanti jira malee. Akka kanatti isin hin enne. Isinirraa waa baruu dhufee isin iyyuunarraa waa barattan. Kun baay'ee waanan itti saalfadhu, waanan itti qaana'udha. Akkuma fedhe yoo ta'u, istiraakcharii isa kana naa wayya fakkaata. Anuma wayyanii? Waliin deemna. Silas rakkina mataa keessanii qabdu. Kottu nuun waliin deemna. Istiraakcharii isa kana naa wayya. Waa tokko isinitti himuun barbaadu. Deeme. Afaan barreessitan kana dubbachuuf yaala ittiin qaana'ina. Tole? Sinii galeerani mi'a barreessitan kana ofiiyyuu dubbisaame. Tole? Anaaf isheen gaamma kunoo kan kootti tolee walakkaa jedhamee taa'u keenyaa soorata. Anaaf kan calaa bada. Ciao. Yoomillee ittiin qaaneen afaan Oromoo ittiin qaaneen ishee. Anatti haasa'eertu sin akkasti. Lamaan keessaniif gatii keessan nan kaffalaa yoo barbaadan cala'uu dandeessu. Calaa deemaas.